Akkamiin godhe michoo? Akka feetee goote. Akkamiin godhe naannoo maasaniif. Wayi kabajaan hunda gimmu. Maal jettee dhufte qofa? Galakkis. Maal jettee dhufte? As feedaa booda na dubbis namarraa. Niin si gaamaa. Akkana galakkis as nan tuqii. Harkaan laafte. Harkas. Jeesu tayaa gara koo obsaan dhugan siidha goromsaa. Obsa bosaadhu. Dhaabbadhu foon harree. Dhaabbadhu si dubbisuutu nan gaasi dhufe dhaabbadhu. Jeri jera. Dhaabbadhu maal? Maal Koi. Ana rakkoo qabda. Rakkoo naa wajjin Rakkoon rakkoon qabu sirraa. Naabbachise. Rakkoon qabu saniif rakkoo qabdu naan jettaa. Jedhee maal wajjin waltan qofa? Naa seenaa. Dubo aswaan fennaa inni walii yaanii barbaanna. Duba maaltu isa maaltu? Isaan lolu jira bara. Itu harkaan. Lolu jiranii dhugaa lolu. Nafa baltee bara nafa baltee. Dubartiin siin Kabale kabaje. waan balleesteen beetu. Garuu suusii wal jaalannee jira dabalee jira. Obboleettii siin kabaje garuu harkasitti wal hin kaasu Addaan dubartiidha. baa keessan naan hin geenye. Garuu Seetan addaan baa garuu mucaa bikka keessa irraa baas ilaa ammaa hin baane. ani eessatti argee. Bakka ati maciisu bakka ani nagarre. Ati lolu feeta. Akka feetti akka dhiiratti dhufuu hin dadhabne haa. Dhiiratti dadhabee dhufuu hin dadhabne. Garuu kabajaan dubbisaa jeeti. Dhiirri fiddee maal gootee? Wayi dhaabbanni meeshiisan hojii wajjin haasa'aa kabajaa. Dhaabbanni kabajni jira bara. Siin kabaji jira wallahi. Maami dhaabbanni meena wayin tuyi. Wallahi na kabaji. Wallahi siin kabaji jira. Jira. Maal yoo na kabaji yoo na kabajni maal fidda wanta kan fiddu. Qoy duba ati maal godhu dandeessa? Namni badii isaa akka isatti hin godhatu. Maal lololta. Michoota nama ilaal fakkeenyaaf dhugaa siin aboota jaalata. Dhaabsoo dheeraa Seeraaf seeraan si dhufuu hin dadhabne. Akkasuma akkasuma ammallee poolisiif daddee dhufuu hin dadhabne. Garuu waan is kabajuuf. Ayo yoo kabaje dhaabe tasuma garuma. Amma furmaata yoo ji'aa goote ana cafa godhan na kabaluudhaan yoo michoota isin walitti jira. Amma qoy akkasii mul'atti michoota isin. Akkasii. Awaan isaa kabajuuf nama malee dhufee bara. Bakka yoo kabaje. Isaan isaan kabajne nama fideef na akka fadeessa godha. Bari nin beeka. Nama fiddee kam na godhu dandeessa? Akkaan fadeessa laalta farree. Qoy maal? Maal farraa romin marra achi deemee. Ati maal nurraa dhaabe atis maal taate akkuma isin taate. Nena galakkisaa mi'aan. Amma dhaabbadhanaaye. Maal rakkoo? Hojaa qabdaa'u. Amma ati dubbii tana furmaata laalu. Bakka biyya tana isin gadhiisii sirraa deemu. Yoo barbaade immoo isiniif gadhiisii deemu. Hanga isi fidduun baddu gadeemtu hin qabdu kaa. Egaa isi fidde booda maal samiin baane maal tun hin gaani jaati. Sirraa dalagaa qabna. Isirraa dalagaa qabna. Isi maa isan booda waree maa mataa garam wajjitan garuu. Annaa jiru haasoo himme. Dadhabbi qabna. Miti waa hojii barata waan barata kan hojii goota. Nama baay'ee keessatti poolisaan fudhatu. Angaan isoo jiraatu kan isan hin qabsiisaa ture. Ilaarraatu dhokotee jiraatee minni. Monti obboleettii tana acha akka walii gayyaa jiru moo quba qabda qoy. Quba qabda. Bakka aga. Ani ma dura kaju jira meetu jinga jira. Bakka ne keetu. Aboon dagi. Affaatti dhaabbatu fafarree. Eessa deemta? Qoy akkamiin taate boo? Waan fedhi taate dhaabbatu na dubbisi. Dubbisi dubbisi angaasi. Haa na dubbisi. Kaasee bakka dubbisi faa. Akka bajaajatti lammaa dhaabbatu. Dhaabbatu. Na dubbisi. Na dubbisi. Na dubbisi maal irraa qabda? Waan fedha isa baa qaba. Farree. Akkaan isa dhawu nan godhina. Waliin si dhawu. Akkaan isa qaban nan godhina. Amma ta'e ciqii tokko raanii harta. Garuu dubartii jira harkasti waliin kaasu malee. Akkaan sirraa nan godhina. Ati dhiiraana tuqi kaa. Ati dhiiraana tuqi. Garuu maanta na. Okay. Abuwaat akkas nan gootu laal. Namni waan godhu rabbi tokkicha qofa. Akkas jahaase. Kanaafuu maammi amma si dhaabbate yaa'ii godhu hin dandeessu. Farree garuu dubbattu. Bakka yaa'ii godhu hin dandeessu nageetti. Farree. Shawuu bakka nageetti. Aboo. Laalee tuffiin nama tuffatu wallaahi. Tuffiin nama tuffatu laalte. Andalaamti farree yoo inni akka inni hin jiraanne fi durii inni naan isaan godhu. Amma na dhaggeeffatu. Araa bakka ani lammaatti kabajaa fakkii naan dhaabbadhee isa dubbisuu ture ni beekta. Garuu ani akkaan isa godhu farreen ilaala. Andalummaan qabu. Dubbuma badee ni beekta. Andreedaa kana keessa hin jiraadhu ani isa inni akka takkan godhu. Furmaaniin dhufuun siin jee galatti. Na dhaggeeffatu. Yaa baliskiyya galatoon miti ilamaas noo jin daragamtee jirta galatoon. Angaruu isa yoo inni akka malee yoo inni isaan godhin andalaamtu maatiin andaleeti galatoon nageetu. Utfuraa. Yaa jiru gararraa garaan kee hurruma bu'aa bahii malee eenyuhu keessa bara garii liqimsitee gariif tola oolta fedhii rabbii malee eenyuhuun hoogganam. Yaa jiru gararraa jalaqee halaalaa utubaa mancaa hundeen kee cirracha. Yaa jiru addunyaa honqisituu milkeessituu akka fedhii namaan taatu. Tokko sirraa gammaduus sirraa gadda hedduu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu wantoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo. Wallahi arraan tana baabureen Harar Suuzaan barbaada dhaqanii naaf jecha dhufan jeen baabureen viidiyoon gadii sana agarraan
beekte warri suuzii mana dhufeetti bulanna barbaadu jira khaleessa dhokodheetiin ture dhufeetti gaammaan tana uffatallee mana galcheen irraa jire uffatallee jira naasi bira jira jechuudha narraa eegaa wallahi roobsan ammoo ammallee suuzaan barbaadu jira harar jira garuu ammaan tana viidiyoo isiin gadhiis tamana hakimaa takka agarreetiin kaameraa ol qabanne jechuudha namni isii harkaa qabdan san keessi wallaanu jirtan piliis nuuf bilbilaati micoota nu qunnamsiisa lakkoofsa kaarra nuuf bilbilaa duwwaa 994 duwwaa takka 80 duwwaa 6 kaarra nuuf bilbilaati nu qunnamsiisa micoota rabbi saddaati rakkoo keessaan jiraan immaan tana dubbiin isiin deemtuuf lubbuu tiyya baasu deemti warri isaanii ammallee na barbaadu jira manaan taa'uun qabdu jee baabura namaan tana mana isaanii na fide ammallee baabureen obboleettiin isaa takka irra bilbilteeti anuma qofaa dhufu jira maal jiru jirtiin an bakka bikka tanaa hin deemaa beeyta deemuuf hin deemaa maaliif yoo nama fidattee dhuftan beeku baabura kanaafuu hin deemaanii si deemtanii hubanna qoy waan isin dhuftuu laalame na dawwali ilaal ma amma baabure lubbuun abbaan hin amataniin baabura dhaggeeffatu lubbuun maali waan an toota ta'a fate waan gaarii si agalti kan maaliif laa warra sanii kana almoo wanni qaliin fakkeenyaaf jarachi dhiisee laa itti fafaan naqabee laa sagalee xiyyaana agartaame qilleensa keessa bullisan hin beekanaa fafaan naqabee amma funyaan kun qabamaadha wanni jarachi dhiisee jira bakka furmaata laalaadhaa akkana gaa farreen rakkoorra jira rakkoota nagaa namni takka cinaan jiru dhaqee isa cinaa dhaabbachuun qabaa jeetiin amma fiigaa dhufeemi masuma sana jecha amma obboleettiin suuzii ijoo dhufte obboleettiin suuzii dhuftus angaruu akkanatti haasoftutti kophaa kiyyaan dhufu jira walumaan barbaannaa waan jiru na fakkaata. Maammi amma ani yaa'u biyya tana keessa takka deemuu yoo taate malee lubbuutti sodaadheetiin jirani beektaa. Ammaaf dhufte bara amma eenyu asis beeku qabu. Anaatu gaa asirraa kottaa asirra bu'aa geeni ijoolleen taaskii raabuu jirti. Maaliif yaamtaa isaan amma maali makanaaf si barbaadu? Edaan na dawwalu jirti kan inni achiru achiin jira yeetti inni nagaroon. Haa ammaan tana duuba maammi achi eegiti annin deema akka tasaa ta'ee alaala dhaabbadde silaaleetiin yeroo jiraachuu baate siin dhufa. Farreen dhagee kaasa. Maammi dhaggeeffadhu waa ani sodaa biraatiif hin beektaa. Maali sodaan? Rabbiin eegaa garuu nama fidattee dhuftee beeka amma nama fidattee dhuftus namni san ana bira qoteetuma si dabra malee waan ati taatuun taa'e waan nan tootaate farree. Sanoo rabshaa dirasa maal wanni amma fiigaa dhufee maali farre kan hundaa fi naaf jecha fiigaa dhufee ni beeku haa wooma isin jettuu adda baafanname wooma isin dhufteefu homee hundaafuma mee qabina ni deema wallahi amma dhagee farre amme dhaggeeffatu wayyaa rabbi sirrallee rabshaan qabu firrallee rabshaan qabu rabshaa wani jaamaan jirtu waan kana wayeetiin tun qalbii mitee michoo dhukkuba jira mee jeesse miyyo si dhukkubse rabbi dhukkubse viidiyoo gadhiisa namni isin bira jirtu sabbilis nu rakkaba ammoo rabbi sodaa dhaadate rakkoo keessa jira lubbuu teenyas tana sodaannee jira nuti. Sodaan bakka jechuun ati harkaan walitti buuteetiin micoota kan dhukkubu jaalalti dhukkubeemi ta'ee garuu amma isinis gizee dhuftu obboleettiinsi gizee dhuftu furmaata akka waliin laallaan jette maaliif dhuftaa jeellee qoradhe naali yoo rakkoon jiraatte bakkaan jirullee sittiin himu yoo shororkaa fi nama takka hojii jiraate. Muduraas qabalaa na qabaltee micoona mudura wallahi rabshaa amma tasaawasii kanatti naafisiisa illee wallollee. Kanaafuu amma nama fidattee dhufte rakkoo namaa yoo obboleessa keetii hojii jiraate illee injeen namni takka na cinaan jiruu naan jette na dhaggeeffadhu farre. Haa bakka ani ammoo ani godhuun qabu argite. Haa dhuftuu dhukkooyi waan dhuftuun laallee dini. Rabshaan taatu walumaa bikkata karaa baddeetiin dhokodhee sillaa. Maa dhokotte yoo rabshaan ammas dirree baanee dhaabbanee rabshaan takka dhufte amma fakkeenyaaf siis kanaas miidhuu waliin. Bakka rabshaa waliin duraanuu keessa irraa rabshaan bartatan haala maal waliigayyaan kunuu rabshaa barfarree dhageessaami haa dhuftu waan isin dhuftu waliin laallaan isin jedha balaan butusa walumaan nu buuti abbaa fite fiddee dhuftu maali ati wayii mucoo ati biyyaa baase ifi biyya baate dirqamaati ga'an lubbuu tiyya sodaadhe soojii jiraachuu hin danda'u jaalatee nagaya waan jiruurraayi akkas taatee biyyaa deemtee misin na dhagee akkas taatee biyyaa deemtee amma kana keessa rakkoon ati qabdu akka hin jiru jaalala ammaas deebi irraa hafneetii miti jala deemuu jira micootan haa gaarii jala bu'uu jira haa dhuftu waan isin dhuftuun waliin laallaan sin jeefadhe dhaggeeffadhu. Hordoftoota keenya piliis namni michoo suuzaan tan harkaa qabdan rabbiin isin mudee namni isin mudee namaa gaariirraa hakimallee geessitan agarree jirraa galatoomaadha garuu lakkoofsa kanarratti nuqunnamaatii michoo tan akka dhahinee fuunu godhaa piliis yoo rabbi sodaattan duwwaa 994 duwwaa takka 80 duwwaa 6 rakkoo keessa jirra bakka ani maan tana wallaahi lubbuu tiyyaa sodaadheetiin jira edemma wallaahi zaajaamoo kanatti dhokodhee mana galee
mana dhufanii na barbaadanii bakka amma kana sabaasii kanatti ani maan tana biyya tana jijjiirachuun qaba jeetii yaadu jira. Biyya tana jijjiirachuudhaafis haala mijataan dhabe. Kanaafuu yaa'u akkuma dheeyinee qabniitu munuusanii warruma mana galchinu sanboodaan akka rabbiin godhan taamaami amma kanaafuu. Amma dhufu jettee jirtu. Haa isaanii ulaa warri jiga deemsan. Hara deemtu barreede. Koi. Namni yoo booti jiraate ilaaladhaa biroo kamaame. Maal yaabiree yaadu si jeer maali sodaa? Sodaa fi miti barlaasuma kana yaa irra kaa'u jeeti bar. Yaa mi kaa koti yeen kaas godha jee. Kota zidala. Asinko. Kota. Oh, nagaa. Ini just bangun. Ini kan. Way gatas gabaje. Isin banan sura abare akan Tas gabai ga ma kana fi wayin sai me? saya malit. Ay ma. Wanda dai sura dapat na bisme. Dapat na disisu. Ay male. Ko jira. Way ya di lula tinde mun nan jenne. Koi ne Ka tas gabai. ko jira. Era fejra. Sari kulilan ka ada seta. Da aci bera dapat na. Ay sari ko findas ne. Ma bara mal. Kana gara sai hamma. Dapat doi. Ha. Mal la. Ana Ada kan ini mata kan sura bare da tisam takan gote. akan godhe micho. Akka fete gote. Sara akan gote nan ta sanifu. Way kabajan mun da mun. Mal je te ko. Aga nakis. Mal je te. Aspe dapat na dubis na marra. Ini sih ga mal Aga je. nakis aslan tuki. Harkan lagi. Harkan sila. Irwa Harkan sila. Sanifu asafi ta mutati ta fete gote. Way are gran tu pasin ka. ha babu mala lamman. Mal to ga fa na ga. Ke fadu rabsha kana jidda binan. Hay mal. Garu khaba jaran lal michoti sana majalan ne dabane mabirata kolitin kam nafisin. Kabadam. Lagi fadu babure. Aman. Wari fadin mal. Mal lagi Aman koi dimmi kun amma kenya. Miti ini na tiap. Barani marirat Habala habala mal baletiya. Dabur babret. Ani michoti sana baka wal jalan ne adabane. Ata bate san nunin genge ni. Garu dukube jirani jati. Ini ma to akan sira bare de u fata kan da Ku bara bi ku sebe. Ku ba. Ana bal Afisa jidun senin. Mal je ju. Aku ana jidun. Koy ana ran te. koi amma ti Hay ni ma yam tana yuju. Khanabe sitte me baka yuju. Mit sani sim jan so gamma da badu me. Tas gabi ne baka. Afan da gar ma do ko karre. Da badu su bisu tin hanga su do fe da badu. Da badu. Mal. Ay mal Da badu da bisu. Ka da pan ba bisa ko. koi ana ra ko kamda. Ko na ke sin duktu era kon kabsira. Ana ba kise. Era kon kabsira fira ko kabda nan Kun jetta. jadi mal wajene woltan ko. Na cena. Dubo aswan fe nay ne. Wali jani ko banna. Dua mal tu sama. Ai salu grabal. Itu arkan. Na qabalti dubarti sin qabalti. Garu susi wal jalan ne jira dabane jira. Obbalti susi sin qabalti garu arkas tolin kas dubarti da. Angaru Ana isatti narke. Bakka ay nagar. Irkina fide man logote. Koi da abudi me kisan wasi wajina sawo. Khabaja. Abudi khabaji jira ba. Sin khabaji jira wallahi. Ma me da permina winto. Wallahi man khabaji. Wallahi sin khabaji. Ana grasi ku kwadin jira. Ma me yono khabaji ma na ga fadu metal. Fadu koy. Yono khabaji ma fi don ta kan fiddu. Koi duba ati man logote bisa. Inu ma to wani shoji ni si barbade fi. Lagefad ansi khabajeti khabajan anga toltea. Garu arkana laten. Wanta kana khabajin ila mat ay si mari la mat khabajeti. ay mal khabajana ma dum ngab dumot. Ana ma khad Mal khabajadi ne bakke rusitin ne kana ma me kantam do sujud. Koi ama an michoti sin wal jalan ni dabane bakka man tolin no. Adam bote sananin ke. Bakka duba dan tasi. Nama mata ne ka tisin jolle da daima. Jolle da sabakati. Abo ti disa. Ana gansi jama kana dura fesi du bisnani ka kan najin haset sarre. Amana da gefa. Amma mal bu te kenya. Wali formal du bidana la la te. Amma Kenya. Namni badi sata kai satin gora tu. Mal lol. Michota na yoba ilal fa Kenya gosti. Abo ti aso de Era sira su dufun daddabne. Akas mata fi amma le polje fi dadde dufun daddabne. Garwani skaba jufi. ay yo khabajida be to ba. Amma formata no jai gote ana chaka Quran na khabaru dan ni ye yo fa michoti sin sin mulati. Hujra amma Koi akasi mulati michoti sin. Akasi mulati. Akasi mulati. Mulati. Ha sana ga hamata da sin. Mal da ba. amma formata wal tarbatu da wale
wani ko rabshan runa abdul malta Rasaan dabne. Nchon fayan qabdu fayan dhabuusi Nam mi gado isi amma isilal. fayan dhabuusi hospitaala isin jirtu hin beekne isin jirtu hortofneetu bakki isin jirtu dhayne adda baafachuudha malee waa'ee kana Amma badde roobsana amma ararii barbaadu jira. Inni ma ararii. ammaan aree irraa hin Khalee ijoolleen keessa wal gurrattee warri keessa guutuu wal gurrattee mana naa Irratti dhufe. dhufe. Akkam loqoru feetani? Najjisu feetani? Naaja ati si ajjeesu jirta. Saniif si ajjeesu si. isii kan godhee An kabajaan kana duraas dhufee si wajjin haasee. Akkasuma ammallee kabajaan dhufee si wajjin haasee. Kabajaan najjaasu Sababa isatti hin coombatte. kabajaan dhuftee harkaan na kabaltee harkaan na deemuudha kabajaan. Akkas. Miti wallaahi kan hin bareedu. Hedduu hedduu takka dabba. Yoo michoo keessa. sirra dhaabnee ilaallee jala yaa'u jiru maala kanaaf furmaanii dhufu takka hin jiru Isin furmaataaf hin deemtu. Waan biraa dabalachuuf deemtu. Qo'ee maa akkam si godha saati? saati maal taate Wallahi isin kabajan dubartii jeetis kabaju jira. dhaggeeffadhu immoo amma dhaggeeffadhu Dubartii jeetis kabaju jira. amma dhaggeeffadhu Duuba mana keessa mana kiyyaa boodii ni kakiyya qabdi moo mana kiyyaa mana amma isin ni kakiyya qabdi ni kakiyya qabdi wal jaaltiti jamo maal wal jaalan edda baani ati na nageessu bakka amma mana kiyyaa badde dhaggeeffadhu michoontu mana isaaniitti baddeemi mana ooy keessa sawwa sabba awoon baay'isa kaasa farra eegire mana keessa ni badde wayi mana kiyyaa badde akka fuddeeni aboon maa meedhaa bumee na dhageega waan na jettanii beektaa bilbila maali waan fadhaa godhatu waan hunda dura sitti himeetini yoo kanaa dhufte yoo shororkaa akkana godhuu deemte yoo namaa hojii jiraatte bakkaan jirullee sitti himeete shororkaan godhuu bakka yoo kabaju yoo bar nin beeka nama fittee kam na godhuu dandeessa ooy maali ati maa nurraa dhaabi atis maal taate akkuma isin taate maali rokko amma ati dubbii tana furmaata ilaalu bakka biyyatan isin gadhisi sirra deemu yoo barbaade immoo isiniif gadhisi deemu maa mataa garan wajjitan garuu dadhabbii qabna farree maa meedhuu gadhabdee dhuftee ati way maali dhaabbachuu dadhabee jira lallabaa maa mataa garan wajjitan tasgabbaa haan way amma osoo nagee haan gaafatiin baratu lolos seente dhuftee way lafeenyee mana seenee wajjaa sun nagee ala dhaabbadee sinee bakka maa meenni hin deemane keessa nagadis ay akkam na godhuu deemsa ooy akkamiin godhamma leegas gabbaa himmatu kutte ooy ammaan akkamiin godha Wanta kan gwana gimba disi de taman ta siti irra ilalini ce. Dubbisu fin dufe mala akka diyum fin. Hai bakka dubbisu targaa gisee nama dubbisu dhaggeeffadhu naafisi maal wal qabdu Ate sisi Rama wali isiin ammaan tana gaa amma haa takka walitti qabdu Suzaan garuu koo bareetii jaatti kan ilma namaa tokkotti deemee barbaade akka fere tolle wan dira ta koji jabarsanii miti farre akka joon qabdu warat islaamman tana. maaliin jaaduba akka inni kana joo isii godhe immoo nama aarsi Isi waan fere ya tulle khagar ta miti waan wajji barta waan dira ta wajji gota. La nama Amma balisi ya maameen kun. Angani so jina so kana sanin kapsa to. Ila ratu do khote jirate minni. immoo inti obboleetti tana acha akka walii gayyaa jiru immoo kuma qabdaa qoy kuma qabdaa akka bakka aagaa ani dura kaju jira bitu jinga jira bakka ani geetti aboon dhaggeeffatu Afati abadi farre. Esa dempa. ooy akkamiin taatee Waan fere ta ta bar na Akkamiin sita? Sindu fi angasi. Haa, na dubbisi. Sai ba dubbisi ha. Abo- Aka bajare tu lamma da batu. na dubbisi maal narraa qabda Waan fere su ba qaba. farree Akan su daunan godina. walitti sidhawu Akan su qaban godina. amma ta'e ciqii tokko raanii hafta garuu dubartii jee harkasitti waliin kaasu malee Akkan su daunan godina. Ati dira na tuki ha. na dhaggeeffatu Ati dira na tuki. na garuu dhaggeeffatu ammaan tana na dhaggeeffatu Aba man murra ci. Ya baka uja ha sileme isilachuu dhisee hin deemane Ha isi sinra furat wajja so. aboon dhaggeeffatu wanta kaasisu nama furmaata dubbii tanaa laaluudha malee soorokkaan keessatti hin barbaachisu amma mucoosa fayyaan qabdu yaanii akkana isin deemtu akka michoon isaanii mul'atu jirtu dantaari jennee itti dhiisuu hin garuu akka nama takkaatti Dan ta da sai ti difu mun dan dai.
Inni danda'a. Anaa balleesse. Anaatu si beeksise. Eessa bakka itti badde? Fakkeenyaaf yoo akka deebine inni jaalalaan adda ba'ee jiraachuu danda'u. Egaa isin badde booda addaan ba'a. Duraan jeen. Duraan jennee wajjin jiraachuu turan. Egaa isin addaan baate booda addaan ba'a. Wallaahi jee. Hedduu nama aarsa. Haara waan hin taane laaqqatuma. Haala tana gaggeessaa sakaa jeeriyaatti maal taatee tokko. Dhaggeeffadhu maamee. Amma maameen kun Hararii dhufe halkan edaa qabbana keessa bulee magaalaa Harar keessa barbaadii michoota na barbaadee dhabee. Kiyyoo faana jira. Garuu an kaleessa warri mana dhuftee isi wajjin ijoollee mana ijoolleen teesse mana guurrattee nama dhuftee. Ani garuu jalaa badee dhokodhee jira dhokochuu keessan agarran aboo farreen kun akka waan kan taane farreen biratti deema jee roobsan magaalaa keessa dhiisee roobsan illee hanga ammaa Suuzaan barbaadee jiru Hararii. Garuu inni anaaf jecha kee dhufe. Maali qooyi. Amma karaa deemu jirtu kun karaa miicoon keessan isinii mul'attu miti. Karaa adda dhufe keessaa deemu. Garuu alloltee waa takkas nas hin gootu. Waa takkas hin fiddu. Waan isin gorsan laalta. Tura jiru jiraan inni tura soo jijjiira eegaa diramee maal jeeboota soo takka walitti deebi'anii hin beeku. Garuu deema. Deebiin isaanii naan hin geenye bar. Isin haa mul'attu sanboota akka fedha wajjin haa ta'an naan hin geenye san. Egaa isin badde booda isii wajjin addaan booyaatu ta'anii. Duraan jechu jiraan inni. Sababa inni. Jechuun jira malee addaan hin baane. Jechuun jira malee addaan hin baane. Addaan hin baane. Akka inaan quba. Kadhoo adda baan faran dhiisan san waan nu wajjin qabnu. Ta'ee garuu micoo akka nama takkatti akka obbaleetii yellaaleetiin deemnee barbaadu jira miti walii gayyaane. Walii gayyaane. Dhaabbu gaa'oo kiyya. Dhabbaddu. Saa anamma garuu kabajittu hin jira isiis. Kabaju jirta. Garuu Wanta anis keessatti dhaabbachaa seema. dhiira onni hin qaba onni dhaba sobbaa namatti jette Oromoon. Dhalaa taateen kabaltee harka laattee as dhaabbadhee si hojjaasoo xiyyaafoon dogoggora guddaa. na dhaggeeffadhu farree garuu qaaxiraa kan qabu ni beekan dawwa kabiraa keessan jira. Harkaan nan tokkotin. Sin tuqadhu garuu dhaabbatu haasee. Saayiba kasan takkatti jira. Si Farree na kabajee wajjin isaa. dhaggeeffadhu. Haa na kabaji yuus qaba Akkuma as kabajee caltee. maa itti mee qoyoo foodha na dhaggeeffa maa jetti mee dubbii ta'irra amma. Amma isi hojii maaliif hirmaanni? Jeeri dhaggeeffadhu. Yaa'ii dhuftee miiman. Yaa'ii dhiisi bakka amma yaa'ii waan ni yaamaan jirtu as keessatti lubbuu namarra yaa'ii godhuun hin danda'amu na dhaggeeffadhu boo. Awwa yaa'ii godhuun danda'u maammi isi hojii. Lubbuu amma lubbuu misoorratti yaa'ii godhuun dandeessan. Dhaggeeffadhu haalli ati deemtu Kuu kunis. jirti michoon amma Suuzaan. Na dhaggeeffadhu. Michoon isaanii immoo jaalatte kana jechuun qabdu. Haalli ati deemtu kunis yoo furmaata dhagee haraharaaf yaanii barbaanne hospitaala isin jirtu illee baafne irra dhaynee akka isiisan wallaan godhuudha malee haala kanaan wal dhabbii yoo dhufte ammas namni hawal kuma hin qabne ta'a dhaggeeffadhu. Kophaa keessatti yaatanii waan barbaadanii agartanii miti. Mucoo namaa karaa qabee isii fayyaa hin qabne isii dhukkubu jiru hospitaala geessee hospitaala ciisu jirti. Hospitaala kana ka'eessaatii ilaa ammaa tanaa gisee nama roobsan irratti illee dawwalu amma duran dhaynee nagarree jechuu jira. Haala kanaan sababa sanittiin dhageemu sababa sanittiin Haayila tuffiin nama tuffatu. sababa saniif tuffii midhiisime. Tuffiidha. Nama Tuffiin dhiisanii aboo kokkaatis. Tuffiin maali? Tuffiin maali? Tuffiidha. Dhiistee hin dansu dubbisuuf dubnee hangaas dhaabbatu noo jinaa soo farree. Nama tuffatiin jila kana. Laaltee tuffiin nama tuffatu. Amma na dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu maammi. Tutti namee ol seenaa hottaamne. Ol hin seenni. Sen nuti. Haa ol seenaa Oli sen. Sennee asiin dura Maal? Aayina senna. Isaatiin bitta takka teenyaa seena. Yoo ammaan tana yaanee edanatti ijoolleen jecha barbaadu jirti hospitaala isa yoo asii gad deebitee Amma ati ni jaalata Suuzaan? Suuzaan jecha ni jaalata? Silaan hin jaallattu yoo jira akkana dhaabbadde naa. Arrasa maaliitiin barbaadin? Ijoollee teessan bichaa kute. Ijoollee teessan raawuu namaati kokkute. Faamilii keetirraa. Isaan hojii maaliin barbaadin? Anaaf yaa'ii fasi dhufu Yaa'ii fi miti. yaa'ii wanni fi yaa'iin Si jama kana dura dhufeetiin nagaa si dubbise. Galgala saniin qabbana saniin. Mi ati ni jirtaa mi kuma qabda. Galgala saniin naan qabbana saniin naan isaa wajjin deemee barbaadu tureeni. Kabajaa isaa waan hin qabus malee sila akka inni fedhetti isaa wajjin deemuu hin Ay danda'amu. ammas akkuma ana akkasitti si beekame. Dhiiraan si fidee situmsi sanaan Hoo jettee dhiirtiin jirtu boona dhagee namni aarii waa hedduu yoo farree dhaggeeffadhu. Garuu dhiirana fiddee tumsisti. aaruufis amma fakkeenyaaf yoo bira dhaabnee ilaalle akkas ta'a. Garuu immoo haalli itti deemtu kun haala furmaata fiduu miti. Na dhaggeeffadhu baleetii wanta kaasee. Ammoo nuti godhu Amma isii wajjin dubbadaman isii wajjin dubbatu. Saabsitimi dhaggeeffadhu waan takas. Furmaata yaanee mucootana eessa akka jirtu baasuu qabna malee lolaan furmaata kan hundufu. Dhaggeeffadhu isiin saabsitimi. Amma isummaanuu na dhaggeeffadha farre. Walii galaamee asuma irratti isummaanuu. Dhaabbata beekaa. Walii gala asumaa fi sinu. Akka kun isirraa Haalaltanii waan fiduu. kabajaa walii qabdanii. Dhaggeeffadhu. Kabajaa walii qabdanii farre. Kabajaa walii qabne isii kabajuutiin jira. Haaya kabajuu jirtaame amma walii galaa dhiifama ol gaafadhaa isummaa. Wallaahi waan sin jira. Dhiifama maal gaafa? Sini kan bareedu farre. Aanyi dhoonni kanaatu. Waan isaaf yaadee isaaf ni gaari. Isheen qabbana sanii fi galgala sanii waan isaaf Amma barbaadee fi itti akka itti jarjartee farree loluu ni baditeeti. Ni beekta waan takka garuu waan takkaan siin laal nuti nu kuban qabduuti waan nuti teeru rakkoo keessa akka jiru kuban qabduuti cinqachuu jira Suuzaani.
garuu cinqii tana waliin adda qoodannee furmaata waa'ee kanaa finnaa inneeti malee kanneen bakka hedduusitti himnee asitti isinee jiruuf akka ati dhuftee farree rarraatee farree tumtuufii miti akkasuma goote duraan natti himu jira yoo shoorarkaan asitti sirratti uumamtee hooyyee shoorarkaan narratti uumamtus waliin adda qoodannaa jedhin dhaabu jira garuu dina kana namni kabajaa namaatti keessuun gaarii miti dhaggeeffadhu ammaas deebii lubbuu namaatiin taphachuu yaamti maalirra akka geessee maalirra akka jirtu viidiyoo takka isan booda viidiyoo isin amma dhaggeeffadhu maamme amman tanaan laal furmaani takka isii hojii furmaataan qabu ammoo dandeenya Suzaan barbaadu Suzaan ni barbaadna garuu isiin yaa'if naa dhufte okay abu'aa takkas nan gootu laal namni ana godhu rabbi tokkicha qofa akkas jahaase kanaafuu maamme amma si dhaabbadee yaa'ii godhuu hin dandeessu farree garuu dubbachuu bakka yaa'ii godhuu hin dandeessu nageetti farree soo bakka nageetti aboo laalee tuffiin nama tuffatu wallaahi tuffiin nama tuffatu laalte andalaamti farree yoo inni akka inni hin jiraanne fin duree inni naan isaan godhin amma na dhaggeeffadhu araa bakka ani lammaaf kabajaa fatiin naan dhaabbadhee isa dubbisuu ture ni beektaa kabajee dubbatu garuu an akkaan isa godhu farreen ilaala andalummaan qabu dubbumaa badee ni beektaa andreedaa kana keessa hin jiraadhu ani isa inni akka takkan godhu furmaaniin dhufuun siin jee galitti na dhaggeeffadhu yaabbalis kiyya galatoomiti ilamaas na wajjin dararamtee jirtaa galatoomi an garuu isa yoo naan akka malee yoo naan isaan godhin andalaamtummaan ta'e nan dalleeti galatoomni nageetu utfaraa deemaa kun wayyaa rabbi kiyye Hey